rabbi sodaadhu waan tanarraa qabii sodaadha. Warri halkan qofa si barbaadu kuni firoonni kan kee halkanii kun yoo si bilbilan. Aboorra siree kana har'a carraan sirra dabree jiraati. Carraa birooti hamma walitti deemutti nagaatti. Ati jaarsa kiyyaa mootii akkamitti nadu jaarsa qabu dhiira biraatiin halkan naa bilbileedhaan. 2 afaan Ingilizii 3 1. Mana kanaa lubbuun kee waan nagaan bahuu barbaade dhugaadha. Kuno maamillan kee gale kaa kun halkan illee nunni saniimi. Atis maamillan kee jettaati akka waan ani jaaladhee isaan bilbilsiisaa jiru nama ajaa'ibda. Bohaasofni kee akkamii? Jaalatteen bilbile giddiidhaan sirra bilbila. Amma jala kaasiitti deemu dhimma keessa na haasaa. Dafi deemi rafuu edaan. Obboleessa maal taate na iraarsi taate gisee hundumaan bilbilii siin hin jenne ebboo maal taateet maal irraa goota sa'aatii kana halkanii mati? Hayi maali gaasila irraa silkeen kee guyyaa hundaa cufaadha irraa akkamitti bu'eessa? Maali bu'aatu gurraan qabdu siin galwaati namaa miti sittani mana irratti bilbilii sa'aatii kana ani jaarsaan qaba siin jedhe bar. Dhageettaasi maal jechuu kan keetiin irratti bilbilii yeroo jedhu walii beellamtanii guyyaa wajjin haasaa ooltanii halkan kaasiin dura hirribana dhooggitan hanqatee jennaan amma siisteemiidhaaf narratti bilbiliin jettaanii guyyaa sa'aatii hanbaye malee nama dura waliin ajaa walii qabdanii akkana jettuun kun. Fedhii keetiin bilbila jechuu keeti ka. Fedhii kan keetiin osoo bilbilee guyyaa hunda maaliif si bilbila? Suuqa manni kiyya suuqa ta'eemi si man bira bilbilanii kuni kun. Kuni namichi maraataadha maal taate fayyaa qabdaati. Maraataadha. Aywa maraataadha malee namni fayyaa qabu narratti bilbiliin oduu jedhanii sa'aatii kanaan bilbila sa'aatii. Ati jaarsa kiyyaa mootii akkamitti oduu jaarsa qabu dhiira biraatiin halkan naa bilbileedhaan. Amma wajjumaan haasaa hanga nagaatti jettutti telefoona kana cuftee jennaan anaaf situ wallu. Tole mee amma maaluma narraa barbaaddaati waan manarraa barbaadde himadhume. Hayi si malee waan biraa waan barbaadu ani. Maali gaa wanni si jala haasa'u kun maali an barra uumaa takka sirraan barbaadu si wajjin haasa'u barbaada malee. Haasofni kee abadu waan narraa taa'e boo lammata narratti bilbiliin argaadhuma keetuun barbaadu ani. Maal taate sila namitti maal taate maal cuftise? Galatoom baay'ee si galatoomfadha. Na kabajitee sa'aatii kanatti xumurtee cufuu kan keetiif. Amma ka waan kanaa yeroo biraa haasofna. Yoo ka gachiistu yoo ka achi deemtu achi deemu. Ani lafa garuu amma yoo si bilbilan illee kaasii na dara. Warri halkan qofa si barbaadu kuni firoonni kan kee halkanii kun yoo si bilbilan akkam kaasne hadaraa rabbii rafuu waan barbaadu. Hojiirra ooleera dadhabe. Kan inni bilbilee sammuu na joorsurraa ati immoo haasaa manaatti na dabaltaa matii reeffana tafe. Kilmaa takka sirraa barbaadu. Dubbii kana yoo karaftuu rafti yoo kaa deemni sagantaa. Shoggaadha. Iya, usah lagi. Air belakang mana versi? Kali tidak sedikit nak seperti mana juga. Fikir mana arah. Irra utara no lalu ada kambing. Narra cufti wiilki har'a wala garraa gudii si har'a waan dhalatee farra har guyyaa har'a kan arguftees anaa kana bar nama meeqatu kootu na bira bulii na qara dubartii meeqa.
Ammaan si shakkuma gargar hin baane sodaadhaan jiraachuu keessi koo hin feene ambadaan si shakkee ni bilbiltaati halkanii maal taate ganama sirbitan yaa rabbi nama gaanna bulchee namni du'aa godha sirbaa muti kan sirba isaati. Maal way akka keessaniif nagaan bulle akka rabbiitiin malee way akka keessaniif nagaan bulle akka hiriyoota teetiif nan tukin narraachi fagaadhu kottaa himi way akka hiriyoota teessaniitiif nagaan bulle akka rabbiitiif malee akka keetiif akka telefoona keetiitiif akka maamiloota keetiitiif nagaan hin bulletu garuu rabbiin kun akka namaa waan hin taaneef nagaan nu bulche amma waan sin jedhu mucaan eda sii bilbilu sun siif hariiroon jidduu teessan jidduu jiru isaa jidduu jiru maal? Hariiroon jidduu jiru maal tuurareetu dhagaa jettaa miti waan si duratti dubbadhu kana si duubatti sitti dubbachaa jira waan addaa waan natti dubbadhe miti. Natti hin fakkaanne osoo waan itti dubbattuutii sa'aatii sanitti hin bilbilu. Sa'aa sanitti hin bilbilu. Amma nan dhossinitti maal? Waan akkanumatti si arguun barbaada maali dheedhee naa bilbila malee anuma eessattan isa beekan lakkoofsa eessaa akka argate beeku lakkoofsa kiyya inni waanana ajaa'ibaa jiru. Si arguu barbaadaayyuu? Akkas jedha. Qara asiin dura si argeen jiru? Ani hin beeku namni. Akkanii dhugama himu. Sin argine asiin dura? Na kofalchiiste surmaan kolfanna qaba waa takka taasiftu. Anaa kolfanna qaba. Sii bar. Eessa wal argitan asiin dura? Ani argeen beeku lakkoofsuma kiyya irratti bilbila siin jechaan jira. Anan dubbadhu. Tole. Si amana. Hardhumarraa si amana. Sa'aatiin hojii kiyyaallee naggaye. Hin deemu har'a waan kan addaan baasu malee. Har'a addaan baasu malee yookaan ani ati addaan bayu yookaan ati inni nika hidhattanii jaartii taatanii waliin jiraachuu. Kana malee wanni biraa hin jiru. Nikaa maalii dubbachaa jirta? Kanuma. Nikaa maaliiti kana taasaa? Kanumaas hin jedhu. Amma hood bilbilii akkam lubbuu kiyya kophaa kiyya jiraa kootuu jedhi itti bilbili. Amma itti bilbilee moo? Amma itti bilbilii mana kana kophaa kiyya jiraa kootuu jedhi itti bilbilaa. Daf. Bilbilisaa cufaa jira. Bilbilisaa maal jedha? Cufaa jira. Itti deebis akkamiin cufaa jedha sa? Itti deebis. Bilbilisaa cufaa taanaan hadhaatillee ni cufamu. Bilbili maal taate sa? Cufaadha jetti? Cufaadhaan dalagu. Kunoo ni waan. Kaasii siin jedhan adda kaasuudha baattii jennaan laal daf kophaa kiyya jiraa kootu mana kanatti jedhi yoon daf. Hello akkam bultee lubbuu kiyya nagaa ani si bira dhufuu hin danda'u kophaa kiyyan jira mana kokoottu ati ofuma keetii malee ani dhufu si bira. Okay erga kophaa kee jiraatte na eegalaas amma dhufa amma. Ayi amma in turun ayi yes arra sport ni barbaachisa sila arra akka ayyaade nan taane ana akka yaadi sila man sense alga kanarra beekore dhukke irra kaasee ture erga gootu naan jette kana siri baay'een amma si dhaqa amma si dhufa. Aboo warra siree kana har'a carraan sira dabree jiraati. Carraa birootii hamma walitti deemutti nagaatti baay'ee hamma walitti deemutti carraan kee har'aas dabree jira.
Eenyu? Ana maan. Seeni? Akkam bulte? Nagaa? Nagumaami. Akkami? Fayyaa keeti. Nagaa. Jirta akkam? Jirra taa'i. Taa'i. Akkam jirti? Naguma. Nagumaami. Nagaa. Taa'i. Maal ta'a? Si argee taa'a. Halkan guutuu akkana sirratti walaa bulee si akkudhan 15 maaluma taate kan hundi. Yaaduma taa'i sittan hima yaada isaa jechuun si ibsa. Wayi akka taa'u jira. Wayi akka taa'u jira sin jedhee. Akka deemtu jirtaare taa'i mee? Akka deemtu jirtaare. Mana keessa irra taa'i. Ati ofii akkam ofii? Ani jira na. Torbee tana barsi yaadi. Na yaadee miti. Akkam ofii? Jira. Naguma. Naguma. Mana immoo qaxxatteetuma beektee dhufte si jalaan bannee manni. Qaxxeettee dhufte hitta. Mana guyyaa ati yeroo ati baatee galtu yeroo ati si jala deemee bakka ati galtu akkana laarii milikkitee fadhee tarraa lakkachi jedhee si dhufe. Ati dhuguma dhiira dhugaa. Dhiira qofa dhiira gimmaa jiran jettu ofii akkami? Ani jira akkamati? Furdadhee immoo sammuu. Na furdadhee miti? Akka jaabata. Yaada keeti. Akkasiini? Maa yaadni dhugama. Namni yoo nama jaalate dabalaa deemaa miti reeqaa. Waan jaalatan yoo argate qaba. Akkas jedhi qaba. Kanaafuu amma taa'i ani shaayii si dafisee dhufa. Shaayiin barbaadu. Ana immoo ni barbaadu shaayii illee nyaata illee waan akka illee barbaadu. Dirqama. Sima malee. Shaayiin immoo dirqama. Dhugaa dirqama mana kiyya dhufee namni duwwaan qammasiin hin ba'u. Akkasii? Sarratii ajaa'iba argadhe kan bakka sana wayyamu asirra wayyalaati. Ajaa'iba qabdu. Haadhateen eebbisee bara dhugaas hin jedhu. Meeshaan kun hundi kiyyuma jechuudha. Mana kanaan booda osoo nagoorraani abbaan fedhi osoo dhufi irra ilkaanii wanyaan malee mana kana inni hin ba'u. Iddoon kamuu yera dirree kana wayyamu as gubbaa wayyamu. Laa kun nubu asuma roobni bareeda. Meerkurii moo astaayilummaa inni itti hojjetame astaayila warra tiraantuun mana akkanaan qabu yaada yoo dhugaatu. Shittoo asii jedhan. Tiyyaan kama addaa qabu. Rabbiin kun na jaalata dhugamu. Kunoo maaliin? Ajaa'iba ajaa'iba. Doktor Abiy mana akkanaan qabu. Kun har'a kiyyuma qorataa jechuun yaa Rabbi. Rabbiin dhugamaan na jaalata. يا ربي كي يقرن كيت يا ربي يا الله أتي قتينا من قتوا بر أما كن هندو كيما وني كن هندو كيما يدي بكون وركي فكاتا يبوه يا رب الحمد لله كونوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو مال بس ديفيس بس ديفيس يسيكو فامي في هذا أنا وجهي فرق إيه سبب agartee jireenya koo diigaa hambaate san baasii kunoo ittiin yaam takkaa lamaan ittiin. Maalan? Maal? Halkanii guyyaa wanni jaartitti yaa bilbiltuun maal? Dafiin. Isin na dawwalee malee ni dawwalee bara. Maal siin jettee si dawwalte siin? Maal na jette moo? Maal siin jette? Natti hunda halkan wanni itti bilbiltuun maal? Maal? Isin na dawwalee bara isma kootu ansi halkan hin jiru. Kotas. Waan jette hin soobinii fi dhugaa hin. Yookaan mataa kan kee kan addaan baasaa das. Dhugumas guyyaa kana naan jettu gumatti. Dhugumas sumatu naa bilbilaara. Himi sumatu bilbilaara. Maali kanatti dabarse? Ammo ila kunu silkii yoo fete ila kunu ila laali. Silkii kan kee laali. Silkii kan kee kana. Laali naan jetta. Telefoon ajuu laali naan jetta. Awo telefoon akka barbaaddu godhe anu yaa'u. Maaluma barbaadatti jaartitti jarra. Qoy. Isin jaartii biraan dhabdanii jaartii tiyya malee. Hin dhabne isimatu barkaraa deemuun dhooge nyaata gudduna dhorgitee ladda waltee akkanatti maarafta ga'ii gootu naan jettee sa'aatii deemu mee isii gaafa dhufu. Ani bilbilee fi beeku isuma amansiisa. Ana moo? Akka inni si jeesu godha mana kanaa lubbuun kee yoo nagaan ba'uu barbaade dhugaa hin mee dhugaa dubbadhu kalee naan dawwalle deenga daannaa hin dawwalle har'a malee hin dawwalle hin dawwalle. Shaada qaba. Daf. Qabadhu shaada.
Inti ati dhugaan jirtu kanuma? Kanuma. Addaan si baasee. Oomaa dhugaa irratti waan ajjeeste oomaa rakkoon qabu. Amma akkasiin jedhu. Kai deemati. Deematis. Deem garas. Fayyada. Deem. Kai. Luka kana qabatu. Jalaan. Daf. Gurra jalaan qabatu. Qabatu. Jalaan luka. Luka jalaan. Luka jalaan qabatu. Qabatu. Akkas gad deemaa oollee. Kai. Si kai. Aba kunuun uffata kabiraan na jira yaa uumaa ati dhiiraan yaa maal akka. Si kasin jedhu baalli bishaan fidi. Dan. Bishaan baallitti. Daffisee moo qorra? Qorra isaa fidi. Tole. Dan. Kai koosta. Tees. Isin koi hundi keessanuu. Jaartii kiyya malee maaru namni jaalatan hin jiru addunyaa kana. Jaartii mati isin kaase. Ani hin jaalanne. Wama kiyya isin kaase isin dhiira maaluma jaalantaa qabda. Sisman halkan illee irra. Singele kushaappi dara. Daf kushaappi. Achi deeffadhu luka kan kee achi rakaadha. Asas. Dalag. Daf. Amma hin ga'u. Hin ga'u. Rabbisuudhaan waan ta'an irraa qabni kushina godha. Waan ati naan jette hundaa hin dalagu waan ati barbaadu hin dalagu. Uummata irratti hin qabni. Waan ta'an kushaappi dara. kabiraan naan jirtu amma naan jirtu dadhabe. Dalag. Idda maal akkaan daf. Kai. Lakkaa dhugatu. Takka. Alam. Takka. Afur. Takka. Afur. Takka. Shan. Lama. Kai. Kai ol kai. Lama. Takka. Bugat. Takka. Abon naan jirtu kabiraan naan jirtu. Takka. Kabiraan naan jirtu. Abon naan jirtu. Kai lafa. Kai lafa. Kai lafa. Kai. Fini baaldi bishaanii. 2 afaan Ingiliziiti. 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 kun dadhabuun hedduu kai gurra lamaan qabadhu luka jalaan. Luka jalaan gurra kana lamaan qabadhu. Luka jalaan as jalaan. Akkasi deemaa bayi. Gadi. Bayi gadi. Qabadhu gadi jedhi. Qabadhu. Deem bishaan baalli hin fide. Deem. Kana gargar. Kootuma. Taa'e. Baalli hin fidisiin hin jenne. Tole kun fideemti. Qophaa'ee jira. Si kai luka naa dhiqe. Dafi. Maal luka dhaqsiistaa kana bishaan danfistee mataa rakkisanaa godha. Dhuga danfisittaanii mataa gannanna. Luka naa dhiqe. Abon danfisana miila si qaamallee si qofi. Dhiqe. Hobi. Miila qofi. Kaanis maa wajjin naa dhiqe wajjin. Jajjari seera duraa baasa moo kan nufa siifate mana isaa. Daabi kan mana kee dhufe siin. Lakkii oduu jedhee sitti mu jajjari sirri. Jabesi. Kana hunda kasi goosee salphina ati jaartii namaatti bilbilu. Si gareemi anummaa nama garaa laafu nama ajaa'ibaa waan argattee malee osoo namoota kaawwan taate yoo tana suurri kan kee shugguxii tanaan mataa addaan siyaasanii jiran. Amma waan gootu bishaan turii lukatti naaditte kan argiteemi. Dhuguu si wayyamu mataa dhiqachuu si wayya. Carraa lama qabda. Bishaan kana dhugdee fixuu kan naaditte kan yookaan ammoo mataa kan keetiin dhiqachuu. Wanni ati nyaatti hunduu hin ta'a. Yoo ati dhugi naa jettu yoo ati dhiqatu naa jettu
Tole gadi bahiiti bishaan kana fuudhiiti dhiqadhu. Si faana deemamoo of duuba gara galtee na ilaalee dhiqadhuuti bishaan kana dhiqattu immoo dhiqattee kaateen booda gara mana kan keetii gala. Tole carraa guddaa argatte lammatatti deebitee jaartii tiyyaan bilbili. Isitti illee hima kanaan ta'u walii bulti. Isiin itti hima. Maqoo gadi. Amma nga'u. Amma dhageettaa? Deemsi. Amma dhageessa osoo olii gadi ilaalee lammata deebitee jaartii tiyyatti bilbiltaa? Hin dabalu. Haa? Hin dabalu. Dhala takkatti wayi biltaa ammaan booda. Jaartii miti jeetii miti uuma dhalaa jaartii hundattuu tiyyaan yoo Akkas taanaan taatee hiiki. Amma osoo olii gadi miidhatiin deemee deem. Fayyadu deem.